Akkam jirtan maatiiwwan chaanaalii kana viidiyoo kana hanga dhumatti hordofte kaka'umsa guddaa argatta. Subscribe, like fi share godhuu hin dagatinaa. Yaadni keessan jajjabeessa waan ta'eef comment irra naaf kaa'a. Guyyaan hundi yaadannoo mataa isaa dhiisee dabra. Gadabree garuu wanni inni nurratti yookiin nuuf dhiisee dabre sun eessa nu geessa? Mee guyyaan dabre sun maal nuuf dhiisee kute? Nuti hoo waan inni dhiisee dabre irraa maal irraa qabanne? Daandii tokko maqaa daandii jaamu kan kennitiiseef imalaa irra deemuu ergatee nuti maaliif dhaabbanne? Maaliif tarkaanfannee deemuu dadhabne? Wanni yeroo isaa eeggatee dhufe tokko hanguma nu bira ture tokko keenya nuti fakkaachuu mala. Garuu wanni tarkaanfataa dhufe tokko fiigee nu harkaa ba'uufis dandeettii qabaa beeki. Gaafa san bakkuma jirrutti dhaabbachuu malee tarkaanfannee jala fiiguu dadhabne. Waan tokko gaafa suuqirraa bitne itti fayyadamuu keenya dura guyyaa inni itti hojjetame osoo hin taane iji teenya daftee kanarra buutu guyyaa inni itti tajaajila xumuru yookiin expire date isaati bituudhaaf kan murteessinus yeroo amma keessa jirru tana herreega keessa galchineeti. Bara yookiin baatii meeqaffaa keessa dalagame ammoo bara yookiin baatii meeqaffaa keessa jirra isa jiru hisaaba dhaanneeti jechuu keenya. Daandii jireenyaa keessatti garuu expire date ilaallee wanni fudhanne tokkolleen hin jiru. Guyyoonni torbaanonni baatiilee waggaadhaan dandeettii bakka buufamuuti qaban. Kuni maaliif ta'e tan jaallawwan maqaa lakkoofsa fi yeroo mataa isaanii waan qabaniif alanni isinina yookiin dilbanni wixataan bakka bu'uu hin danda'u. Wanni hundi sababa mataa isaa qaba. Hundi keenya maqaa umrii fi yeroo mataa keenya qabna. Kanaafuu waan haarawaa mataa keenya qabna jechuudha. Rakkoon kan jirtu amma sa'a meeqa jennee erga gaafanne booda bakka sa'aan jirtu irraa osoo hin taane bakka ofii jiru irraa lakkaa'uu eegalla. Har'a guyyaa maal isaa jennee gaafanne. Garuu kan jirru kaleessarra. Kanaafuu wanni gaafanneef beekumaafi malee itti fayyadamuufi miti jechuudha. Yeroo hedduu waan keessa jirru keessaa bahuu barbaanne mataa keenya bira dabarree namoota biroollee dhaggeeffannee beeyna. Ammaa hoo yaada viidiyoo kanaa dhaggeeffachaa jira. Yaadni kunis kaka'umsa isin keessatti uumuu mala. Kaka'umsi miira, kaka'umsi garuu gocha barbaachisa. Sanyii bareedduu yoo facaaftee waanuma bareedaa hammattaa beeka. Wanni irratti kakaatee firii bareedaa kan dhaluu danda'u wanni kaateef sun gaarii yoo ta'e qofa. Wanni hundi akka ilaalcha keenyaati. Mana itti haajamne tokko deemnee hulaa yoo cufaa taate filannoon keenya inni dhumaa dhiifneef duba deebi'uudha. San dura garuu filannoon jalqabaa hulaa san dadha'uudha. Sababni isaa hulaan takka akka hin banamnetti cufamti. Takka immoo banamuudhaaf cufamti. Hulaan takka banamtee akka teessuu fi cufamtee akka turtuuf akkaataan nuti itti cufne murteessaadha. Mee haa of gaafannu nuti hulaatamirra jirra. Meeqa keenyattuu furtuu harkatti qabannee nama nurraa banu eegaa jirra. Meeqa keenyattu ammoo huluma ifii cufne ala dhaabbannee dhadhawaa jirra. Beeyinatis ta'ee osoo hin beekin nuti abbaa murtii malee kan ofitti murteessine hidhamtoota amanamoo guyyaa kaleessaati. Kaleessi hulaa sibiila gurguddaadhaan cufamedha. Carraa cufamee taa'uu qofa qaba. Guyyaan irraa kun hulaa qulfii qofa micciiruudhaan cufamedha. Carraa banamuu qofa osoo hin ta'in yaadannoo kaleessatiinis carraa cufamee taa'uu qaba. Filannoon garuu abbaa filatuuti. Boru immoo sibiila kaleessatii fi furtuu irraatiin kan hin cufamin hulaa banaa teessudha. Obboleeyyan kiyya hulaa bira dabarree akka hin banamnetti cufne deebinee akka hin dhodhooyne. Kaleessi irratti ofirraa nu dabarsee kute nuti hoo kaleessa keessa maaliif jiraachuu barbaannu? Kaka'umsa qofa osoo hin taane ka'uudhaaf haa kaanu. Ka'iitii fiigisiin jechaan jiru bara. Of dura tarkaanfachuudhaaf yaaddee miila tokko qofa yoo achi diriirsite gaadhaa beeki. Suuta qillee miila baaftee jaa Oromoon. Kaleessa keessatti waan hedduu dabarsin garuu karaan ofumaan dhumu hin jiru. Waan tokko xumuraa fi jalqaba kan itti godhu matuma keenya lafa tanarra sababa malee mudannoon hin jirtu. Wanni hundi kan dhufee fi deebi'ee kan kuteefis sababa mataa isaa qaba. Waan xumura itti goone tokkoof Rabbi haa galatoonfannu. Boqonnaa haarawaa biraa banuuf carraa nuuf laata waan ta'eef yoo xiqqaate dhimma mataa keenya irratti waan feene akka murteessinu carraa waan nuu kenneef. Anis har'aaf xumura itti godheetiin jira. Boqonnaa biraatii fi haaraa hanga walitti deebinutti subscribe, like fi share godhaa na eegaa. Nagaatti.